Kadiratin siyageem. Tole guddadhu. Haxxiffatan guddadhuun durafe. Abbaa Odaa dhibee amma dhufisan hin nageenyaati. Haxxiffachuudhaan nagaa waliin jechuun kiyya harka wal qabachuudhaan waan darbuudha. Dhibee amma dhufe hin nageenye moo? Sahaadha Odaa dhibee maalaa soitan dubbiin tunaaf hin galle. Abbaa Odaa dhibee amma dhufe moo dhibee xiqqaa guddaa hin jedhu adii gurraacha hin jedhu lafarraa ummata fixeensi hin jedhaa bar hanga amma akkamitti odeeffannoo kanarraa fagoo taate ati. Dhibichi kunoo nagaa waliin jechuudhaan haxxiffachuudhaan akkuma ammaa jechuudha waan walitti darbuudha. Adaraa kee atis kana hubadhuuti nama si cinaa jiru barsiisuu dandeessa jechuudha. Keessaafuu nama umriin 60 oli dhumateefis hin jedha. Yaa Abbaa Odaa dhukkubni koronaa jedhaniin kun sumaaf dhufe akkas taanaan tana booda harka nama fuudhuu miti halaalattuu afaaniin buutee namaan jechuun na sodaachifte. Balaa deemtu dhukkuba kanaan na galafachuu feetaa badeesi. Obboleessa dhaabbadhu yoo haxxiffattu harka kan kee akkas gochuudhaan haxxiffadhu. Maaliif jennaan ofii keetifis maatii kan keetifis ummataafis akkasitti wal baraaruu dandeenya. Aboo edaawwanni khaanisa china ari'uuf khaanisa sina gorsuuf wahumaa jiraayyee. Yaa Rabbi si magan aboo tana booda of eeggannoon jabaachuu qabdi. Iya dabarsi barreessi dubbisi hawaasa barsiisi koronaa balleessi nagaya nu buusi koronaa balleessi nagaya nu buusi ibidda balbala magan dhaamsi nurraa magan dhibee koronaa magan waaqeffataan jennu kiristiyaana islaaman jennu lammiin biyyaa hundi harka wal qabanne rabbitti haa cinnu yoona ummata waan dhabnu yoona ummata waan dhabnu labsi iya dabarsi barreessi dubbisi hawaasa barsiisi koronaa balleessi nagaya nu buusi koronaa balleessi nagaya nu buusi. Labsi dabarsi kan beene barsiisi namatti qufa'in harkan fuudhin tarkaanfii lama addaan fagaannaan dhibee koronaa biyyaa baafnaa. Lammi baraaruuf labsi dabarsi dhibee koronaa biyyaa baasii. Labsi dabarsi kan beene barsiisi namatti qufa'in harkan fuudhin tarkaanfii lama addaan fagaannaan dhibee koronaa biyyaa baafnaa. Lammi baraaruuf labsi dabarsi dhibee koronaa biyyaa baasii. Labsi iya dabarsi barreessi dubbisi hawaasa barsiisi koronaa balleessi nagaya nu buusi koronaa balleessi nagaya nu buusi. Harka dhiqadhu walirraa fagaadhu afaan haguuggadhu kufaan wal eeggadhu lubbuuti jaaladhu tan nama fiigadhu. Harka dhiqadhu walirraa fagaadhu afaan haguuggadhu kufaan wal eeggadhu lubbuuti jaaladhu tan nama fiigadhu. Labsi
barsi iyya dabarsi barreessi dubbisi hawaasa barsiisi koronaa balleessi nagaya nu buusi koronaa balleessi nagaya nu buusi. Production.